Arbiya majlisii xiqqoo bareedduu tana fudhadha. Gimmaasha isin yoo barbaadan mitira 6 mitira 7 akkasuma haga 12 yoo barbaadan haguma fedhe keessaniitiin ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Kenna kun mitira 6 isin haga barbaadaniin teebiliin isaallee wajjumaan isin gurgurama haga 6 irraa kaasee jechuudha teebiliin isaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kun dalaka kabada sifetra kuda operating ke lagi masih baye barina namone itu berbatan di sini itu barina juga masalah kita sekarang imma saya sudah coba kasih masya frame khusus sontane masalah kita karena frame khusus sontane kalat api kan aspirasi frame khusus sontane kalat api dah buat kita ini kan asyik kita boleh kita asirraa gasii digdama kudhan jechuudha walitti soddoma abbaa soddomaati akkana jechuudha istiidiyoo jechuu barbaadan gara keenya dhufuu dandeessanii akkana fakkaatudha boondiidii isaan ammoo isoo eegan boondiidii isaanii boondiidiin isaallee maaladaadha jechuudha kinootii maaladaadha akkana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha isa lama dhufee jechuudha firee 12 dhufee waan ta'eef jaha biraa fudhatamee jira namni jahallee barbaadan jaha kana daftanii fudhachuu dandeessan jechuudha hedduu bareeda mitrii takkaatiin birrii 11 baay'ee bareeda jechuudha margitanii gatiin isaallee gatii magaafa meeshaan waddadee kanayyuu bareeda jechuudha kana kunillee fireemiin asirratti kalaqaafidha fireemiin kun kalaqaafidha wanti kubbaan ol dhufee jiru mitrii takkaatiin birrii 11 jechuudha namni mitrii jaha barbaadu isaa beegatanii ammaan kana asukkaay namni atamtama barbaadan guyyaa lama keessatti fudhachuu hin dandeettan fudhachuu hin dandeettan jechuudha firee 12 dhufee mitira 12 dhufee mitiri jaha ajajamee mitiri 12 dhufee mitiri jaha fudhatamee jira mitira jaha ta'aa jechuudha mitira jaha san namni barbaadan fudhachuu hin dandeettan jechuudha teebilii kanneen akkana kana afur qabdii kinoo kana wajjin jechuudha inni kunillee baay'ee bal'aa fi akkasuma baay'ee guddaa kan ta'e jechuudha baay'ee bal'aadha. Akka isinitti toluuf yoo barbaadan asirra fayyadamuu dandeessan yoo barbaadan akkana fayyadamuu dandeessan jechuudha fedha keessanii hedduu bareeda jechuudha namoonni barbaadan fireemidha fudhachuu hin dandeessan jechuudha namoonni fireemii barbaadaa turtan as chokkaayii namni itti muddamtu qofa jechuudha fudhachuu hin dandeessanii baay'ee bareeda guyyaa lama keessaa fi guyyaa sadii keessa jechuudha achi bira wanta tareen keessa jiru fudhachuu hin dandeessan jechuudha baay'ee bareeda mitiriin takkatti illee 11 jechuudha argitanii kana hojii mitiriin takkatti 11 mitiriin jaha ammoo beekachuu hin dandeessanii boondiidiin mitiriin takkatti nu meeqa akka ta'in beekanii inni kun ammoo fireemidha immaashni isaa fireemii immaashni ammoo boondiidii jechuudha kana yoo isin jedhu boondiidii fireemii nuti osoo hin taane fireemii talaxxaafii boondiidii talaxxaafiidha jechuudha boondiidii talaxxaafiidha baay'ee bareeda jechuudha namoonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa isin jedha ammoo as chokkaayii akka fudhachuu barbaadan illee dafaatii akka fudhaa isin jedha baay'ee bareeda jechuudha akkana hojjetamee xumuramee jira inni jaha biraa fuudhamee jira jaha tuyyuu hafaa jahaan sun jechuudha nama akkarratti jechuudha akkarratti sa'aatii kanatti gaggafee as chokkaayii fudhachuu barbaadu jechuudha kan kennamu hedduu bareeda jechuudha akkana fakkaata namoonni ajajachuu barbaadan illee ajajadhaa lakkoofsi biraa kennu 972 duwwaa 25 jechuudha iimeeliin waasaap illee telegiraam illee sanuma jechuudha daariitti namoonni barbaadan illee kanuma namoonni jechuudha meeshaan keessan ajajatanii isinitti bakkii obsaan eeggadhaa isin jedha warroonni meeshaan keessan dhahaa jiru meeshaan keessan dandeessanii warri ajajallee barbaadan gara keekottaa isin jedha hedduu bareeda asirratti illee fireemidha illee fireemidha jechuudha fireemidha asirratti illee fireemidha jechuudha kuma isaan jidduu isaa kana keessa illee kinooti muka jechuudha kuni muka jechuudha kagaraa keessaa muka ergasii ammoo kun fireemidha jechuudha fireemii talaxxaafiidha namni fireemii nutsuu barbaadanillee jechuudha ajajachuu hin dandeessanii kun talaxxaafiidha kinooti adda isin haa bahuu fi waan wayii addaan baatee isin jechuudha akkanatti waxxiidha jechuudha garagaratti hin bahu walumaa sosocho'a jechuudha gamarraa gamatti walumaa sosocho'a jechuudha chaarjaa kan kana argitanii kun guutuun isaatu boondiidha haga jalaatu
haga asiitu boondii jecha kana gubbatu kana qofatuyyuu dhufee irratti laxxafame malee kana bichatu dhufee irra laxxafame malee gidduu kanarratti dhufee laxxafame malee kun guutuun isaa asirraa kaasee haga asiitu boondii jecha argitanii guutuun isaa boondii dha. Mukni kun saantii 20 jecha saantiin 20 kun dhufee irra laxxafame garuu gidduun kunillee asirraa kaasee agachillee guutummaan isaatu boondii kun dhufee irratti laxxafamu malee boondiitiin hojjetamee ka'ee ergasii kun dhufee irra laxxafame argitanii akkasiin galuu fi boondiitiin kun hojii jechuudha haga dakanaatuyyuu haga dakanaatuyyuu kun argitanii boondiidha jechaadha qaamni isaa guutuun argitan boondiidha jechaadha saantiin 30 boondiidha garuu mideeffiin jechuudha inni kun saantiin 20 dhufee irra laxxafamee jira jechuudha fireemiin kun dhufee irra laxxafamee jira asirrallee kun guutuun isaatu boondiidha jechaadha akkasiin galuu fi ni mul'isa kun guutuun isaatu kun boondiidha guutuun isaayyuu kun boondiidha garuu fireemiin dhufee irra laxxafame malee sanirratti asinillee fireemiin asii dhufee irra laxxafame jechuudha argitanii asinillee fireemiin dhufee irra laxxafame garuu kun guutuun isaallee boondiidha ammallee kunillee boondiidha fireemiin as qofaan irra laxxafame gara kaawwaninillee akkanuma boondiidhaan hojjetamee ta'e fireemiin kun dhufee irra laxxafame jechuudha wanti mana keessanillee isin jalaan hin jiru fireemiin yeroo baay'ee mana jalaanidha mana faaqaa namoonni kan qalamii faaqatan kun ammoo fireemii osoo hin taane boondiidha boondiidii fireemiin kan hojjetame jechuudha maqaan isaa akkasii boondiidii fireemiin hojjetame akkana fakkaataa namoonni jechuu barbaadan ajajakaas ni jedha meeshaa ajaa'ibaa barbaadan meeshaa bebbereedaa gara bulaa maashaa gootaas ni jedha meeshaan keenya akkana fakkaataa jaalattan kaanaaniin keessan dubbisuun irraa fittina warroonni haaraa taataan sabiskiraayib godhaa warroonni ammoo maamila keessaa taatan hiriyoota keessan irra sheer godhaa laayikii osoo hin godhin bira darbina laayikii osoo hin godhan hiriyoota nama baay'ee biratti fayyadamuu fi hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan nama hedduu raabsaa isin jedha meeshaan keenya akkana fakkaataa yoo jaalattan keessan dubbisuun irraa fittina nagaatti horaa